qabu jechuudha. Arrabar bakka irraa namni komaandii ta'uu jira. Arrabar bakka namni dhageeffatu jiru jira. Arrabar bakka namni ijatti deebisee qalbii keessaa qabu jira. Sigal. Nagayuma oriitan, nagayuma gatiif buuftan, nagayuma iftiqqeessitan, nagayuma seenaa teessan balleessitan malee wallaahi jijjiiramni isin Abiyyi wajji mee marii hadhaa waa fida. Isinii dhiira. Sigal. Mee Abiyyi wajji marii hadhaati. Abiyyi kana seef godhuu danda'ame. Yaa Rabbii. Hoy numa jajjaboo isin. Mootummaa taa'u hoo dhorkitan kaawo. Way mootummaan ganaa baqqaa xalaayaa isin barreessitan san. Way kanuma isin na jalaa dubbattan moojii harka banee isin irraa fuudhu ta'a. Jee namichi. Sigale. Saniifuu adeero namni isin irraanfate Abiyyi Ahmad nama isin caalaa tuffatun qabu. Wallahi keessattuu Daawit Ibsaa faa nama isa caalaa tuffatun qabu. Dura dhaabbatee gaafa caayaa hoggansa Oromoo keessa dhaabbatee uummata guutuu Lammaan ni jira, Jaawar ni jira, everybody jira. Ati baayoloojii nu si geggeessitee nurraa afaan nus jeen. Yeroo inni gartee waa'ee kiyya meeshaa waa'ee addi bilisummaa Oromoo 91 saamame naa deebisa. Maarree waajjira kiyya naa banaa us nurraa jeensi. Namaan gas takka tuffatu jechuudha. Abiyyi namaan gas takka isa tuffatu jechuudha. Sigale. Tuffatu jechuudha. Ammasis Abiyyi gartee diinagdeen isaa zeeroo harkaa baatee Adaanechi wajji kaantibaa magaalaa Finfinnee ta'ee Finfinnee bulchuu jiru. Abiyyi baadiyyaa Oromiyaa tana keessa waa takka sossoo'uu hin dandeenye. Abiyyi Affaar keessa sossoo'uu hin dandeenye. Abiyyi gartee naannoo bara akka waan biyya biroo dhaqee galetti hoggii inni naannoo Amaaraa dhokatee kan kalee dhaqee barra arra waan akka dhaqee fakkeessanii baas dhooyisanii ta'an kooftaraan geessanii footoochi kaasanii borummaa gadhiisan sigale. Break news muummichi ministeeraa naannoo Amaaraa dhaqee gale way aboo biyya tamii gale Kanaada moo Ameerika moo Austraaliyaa bar Goojjam dhaqee gale hay Goojjam tun bulchiinsa isaa jala jirtu nurraa usati break news haya badabo muummichi ministeeraa naannoo Affaar dhaqee gale hay eessa naannoon Affaar tun si gale hay akkamiin muummichi ministeeraa kan bulchiinsuma isaa keessa deemu break news ichi dhaqee nagayaan gale break news ichi dhaqee nagayaan gale break way faarsee bulaan nu marakkatee bar si gale Prezidaantiin biyya tokkoo si gale yoonii fi gartee biyya gartee Keeniyaa faa biyya Masrii faa Naayijeeriyaa faa Ameerikaa faa biyyoota adda addaa deeme dhugaadha break news president muummichi ministeeraa ichi dhaqee galee ni jedhan. Faarsee bulaan ce'aadhu break news aboo maalik anis gaa qiyaamaan nabbaate aboo maaltu maal ta'e yaa gaashe tasfaa'ee maaleerra break news aboo nurraa usate abe Abiyyi bar naannoo Amaaraa dhaqee gale hay naannoo Amaaraa tana inni bulchu eddaan si gale namicha akkana jechuun jiran amma nu gartee hambifna jettanii wallaahi ifumaaf salphattan malee waa takka hambiftan. Abiyyi ifiif diige isin amma nuti ilmaan kuush akka Eeltiraa fi Wayyaaneen faan waltaatee dhuftee aangoo fudhattu addi bilisummaa Oromoon hayyamu jaa Daawit Ibsaa. Hayyamtee dhiiftee maal harkaa qabda? Waraana qabdamu, miseensa qabdamu, dandeettii qabdamu, humna utaaltee ni gartee wahiin gootu qabdamu si gala. Mee maal qabda? Yoo waraana marroo harkaa qabu yoo dhageettii Jaawar Mahammadiin nama sossoosu jira mee maal qabaattaniiti si gale namni gartee gaa akka kiyya kana gabbu'ee akka isinitti himu mee maal qabaattaniiti asiif hichi uriita yaa obboleessoo namni nuu dalaydan jeeti isin kabaju jira kabajaaf irraan fuudhinaa bakkuma takka ta'a si gale
isin paartii siyaasaa illee jaamtan. Memmoo osoo paartii siyaasaa taate naannoo Amaaraa keessa eega lolli eegale jedhanii warri paartii siyaasaa marti dhalaa gudeedamte hunda waliigala dhalaa 500 tamakkalaakiyaan gudeedame jedhanii BBC Al Jazeera miidiyaan addunyaa kun guutuun dabarsu jira. Mee wooma takka kan qaallichi sheeyxaantichi Tigraay caalaa Wallaggaan fixe je iddoo dhaloota keetii Wallagga. Mee wannummaan isin miidiyaa addunyaati akka paartii siyaasatti sigale akka paartii siyaasatti dhiyeessitan takka qofaas naa kennime. Mee Oromoo takka bichaa naa hima. Wooma ibsuma gayaa isaan baasanii addunyaan irraa fudhattee paartii siyaasaati jarri kun. Way jarri kun dhageeyitti qaba jettee addunyaan guutuu miidiyaan addunyaa irraa dubbatte. Mee as naa kennaa ibsa tokko qofa. Hin jiru jechuudha. Abiyyi kana ni beekaa sirriitti beeka. Amma maali itti fayyadamu mari'achaa jirra maarree jirra miitirqishoo jeeti gartee manguddoo tana oofee Shimallis laaqanatti biti jee manguddoon laaqanatti binnaan saaseet teessee gaafa ililliitis hoteela isinii qabanii isin bashannansiisanii boodarra deebi'aniiti hayloo addunyaatiin deeman rabsi jeeni hayloo addunyaa manguddoon gartee bazabbazdee jirti. Siyaasaan harkaa baddee jirti. Khoottaadhaa jeensi galee siyaasa haareetti isin barsiifna. Osoo mootummaan jirtu mootummaa ce'umsaa jettanii kan isin maraattanii jirtu khoottaadhaa jeensi. Ansilaa gaafasiin bishaan qoritti fajjeessa. Osoo daawwiti ibsaatiif mararaa guddinaa ta'e. Wallahi. Namni gartee kaabaa kibbaa haadha siiqqee nafne abbaan gadaa nafne sheekotiin nafne qeensiin nafne warri gartee lubaatii fi warri gartee waaqeffataa kun nafne hoteela ililli wali qabanii ichi gartee Biraanuu Juulaati Shimallis Adaanechi kan hundanarra wali qabanii guyyaa dheeraa hana haasoysiisanii propozaala na qopheessisanii afaan na goggoysanii boodarra ibsuma xiqqaa tokkoon ijoollee na arrabsiisiisan. Wallahi gaafasin abdirraa murata. Sigale. Isi waa dhugatti namuma garaa jabaatu malee an gaafasin abdirraa muradha silaana taate. Saniifuu obbo Daawwit taayati. Ati laal dura mee manumaa gabbahuu danda'e. Namni yoo manaa gabbahee akka fedhe socho'e. Namni yoo manaa bahee siyaasaa dalaguu danda'e. Namni gartee eessa oolte eessa bulte osoo namni jenneen namni hulaa ganama hogii sa'a 12 si cufanii sa'a 12tti eeyduu abiyyi sirraa baname hularra sin dhaabanii micoo takkitti nyaata sii fiddu malee mee eenyuu si qunnamuu danda'a eega sa'aan 12 taate akka waan paartii siyaasaa taate kaatee ganda keessa fiida jechuudha. Wanni ati ganda keessa fiiduuf inni beeku. Deeggartoonni kee biyya alaati waan isaan godhu jiraniis ni beeku. Akka waan ati waa harkaa qabdu marroorra bobba'u jiranii. Ka biyya girgiree isaa jiru ijoollee jaawarii fi marroofa taayee danda'aafa. Ijoollee isin dhaltanii guddiftanii. Mee harree ilmoon harreerra ba'aa buufatti. Mee ja'a fudhadhaa ta'a. Silattu aangoon haraami aangorra dhaquun teessan isinumaa fi nimu aangorra dhaquun teessan yoona ijoolleen tun dhayxe malee isin dhaquun teessan gaafa geggeessaa keessanii akka sirri ijoolleen tun madaafa dhokaaftee isinii gootu qabsoo Oromoo tanan burjaajeessina qabsoo namni godhu jiru yoo gufullee ittiin taane mee kararra duran dhaabbatina seenaa keessanillee firraan balleessinaa naa isiniin. Abiyyi Ahmad isin dhiisi warra qawwee qabu marroo dirribaa kan Ameerikaan addunyaa guutuu sosoftutun ichi teessu abadan je'ee jalaa didee biraa deemu. Mee eenyu sodaateeti namichi rabbiin sodaatu? Sigale aadaa Oromoon qabu aadaaf safuun beeku manguddoo kabajaa nama arriitiin qabu sigale mee eenyu sodaateeti rabbii tokkicha sodaatetti sheeyxaanni rabbiin sodaatu manguddoo kabajatti ijoolleen barandaa manguddoo kabajuun beeku ilaameedhaani dubbatatti beekumsan qabu
sabboonummaa Oromoo keessatti guddan. Sigale Oromoo tuffachaa Oromoo waan Oromoo tana hunda akka wanti ilaalaa jechuudha. Mee maalitti si jalaa dubbata? Bar marroo osoon Waashingtanichi teessu Austraaliyaa Norway addunyaan guutuun Afrikaa Yuuniyeen osoon teessuuti aangoot qooduufirra yoo dhoytan na dhawaati aangoo isaa kennaa jee bar garaa hidhatee marroon taaribaan waraana isaa keessatti deebi'ee bar osoo milkooytee marii qaama sadaffaa qabdu santu milkaawaa bar isin amma akki jettan faa Tigree fi Shaabiyaan waltaanii nu dhufu jiranii Tigree fi Shaabiyaan waltaanii nu dhufu jiranii nutis akka wanti itti dura dhaabbachuu qabna hay arra waan dalagan dhageenyeeti yaa daawwi silaa oduu maal quba qabdaami saa 12 si cufee saa 12 sirraa nagadame bar Kenya dhaqeeti William Ruto waywaatee William Ruto ministeera nageenyaa Isaayyaasitti erge Isaayyaas wajji haasa manguddummaa Isaayyaas dhaqee fi rabbii abiyyin dhayni irraa taa'e janii irraa kadhachuu jiranii Isaayyaas inni qotee akka Minilik boollaa baase Isaayyaas addunyaan irraanfatte Isaayyaas addunyaan duudatti galte Isaayyaas gartee eeltiraan tun Isaayyaas booda ittiin fuftu jee hayyoonni hundi lafa kaaye gaafa Isaayyaas duute eeltiraa wajji duuti janii eeltiraa sanillee jaaree jechuudha eeltiraa sanillee gartee bakka takka deebitee akka ilkeen bakka takka jirtu waaciniina jedhee akka isii waaciniinuu dandeessu amma Isaayyaas boodallee walii galanii waan jiranii biyya isaaniitti fuusiifachuu danda'anii jechuudha uummanni Shaabee sigal so Isaayyaas santu dimaandii lafa kaayee fi barsiigale yoonii fi inni Tigraayidha hin dhiisuu Tigraay oggidha boodanaaf deemaa abiyyi amantiin qabu hungantuudha sigale hungantuudha Tigraay tuquun qabu yoo inni Tigraayin tuqaje an osooniin hin jaalatiniin seenaa jeeni namicha nageenyaa ka Keeniyaa kan William Ruto erge ani arraarra isiniin himne abiyyi Eeltiraa sodaatee jira Somaaliyaalaandi deebuu jira Somaaliyaalaandi dhoo isaan kadhachuu jira arraarra isiniin himne sigale asiimmoo Eeltiraa fi fannoo qeensota meeqatti ergan gaafa inni Gondar dhaqu duru abbootii siyaasaa abbootii qabeenyaa Waashingtan DC tana yoo bakka isin feetanitti isin wajji mari'annaa Waashingtan DC taatus Ingiliz taatus bakka isin jettani dhufnaa janii fannoo as kadhachuutti hin jiranii sigale isin tuffeenyoo isin kadhata